أكبر الله بقى إذا أدها كم بركمة كوف إباو في ففتم تروح فاني سينكي يودوي شهيدة جتين علمي برباد الرتدوي هادوتي تكون جرو هادات كان جدا niitiin afaan kaa'aa bartee bakka duwwaa jira. Ni cachuu fayyada keejiin naandara isaa jala arraageessee saamunaa fuudha. Yeroo inni bira deemu maal jedhu yaa rabbi foon na nyaachisu taane. ni fuulduratti hawwiin kee maal jennaan wantan hawwatu irratti jedheen silkii argatudha. Ibboo lama qofa beekaa jireenya kootti natti fakkaata. Mee ibboo beektu nuti. Osoo akka naaf sun badee inni badee. Nargan addaa asitti baanii. Haji jechuu irraanfatanii maqaadhaan waamani. Maallaqa keetiin ajjaa ebboo. Maallaqa keenya bira jira ebboo. Ameerikaadha. Booda isaan namni irra sun fuudheen ummata gubbatti mataa guddaa nakaa'ee nagarsiisaa ture. Ni beeknaa maa ni beek waan kana jedhaa jedhanii raamaanii qofa beeku. Baankiin hijiraadhaa jedha. Bara kana ulaagaa baankiin biyyaalessaa kaa'een kaapitaala kaffalamee birrii biliyoona meeqa gahu isaan mirkaneeffatee jira. Maraqaa guyyaa tokko bulinaa fidaniiru. Gaheen dhufaa daraa garaa soona gubatee qilleensatti na hidhaa baaburatti na hidhaa yoo lafti na hanqatee. maatii keessan waliin kan ittiin bashannanaa ida bareedaa kan ittiin dabarsitan guyyaa idaa sa'a 5 irraa eegalee TV Minbarii fi toora miilaan miidiyaan nu eeggadha. Faaya Arafaa Iidul Mubaarak.